Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii Baruufsoo har'a kan waliin ilaallu seekshin samarii fi riiviyuu kweeshnsii kana waliin ilaalla jechuudha. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seekshin samariin maal jedha? External forces applied on an object cause deformation. Maanni objektii tokko irratti humna yeroo dalageessinu foorsii apply yeroo irratti goonu maal ta'a jechuudha. Objektiin sun deformation ta'a jechuudha. Deform ta'a ni jijjiirama jechuudha. Shapeidhaan ta'uu danda'a akkasumallee saayiziidhaanis ta'uu danda'a jechuudha. An object or material is elastic if it come back to its original shape or size when an external force is removed. Maanni objektiin tokko jechuudha. Elastic material yoo ta'e jechuudha. Elastic material yoo ta'e humna irratti dalageessineet deform yoo goone erga goone humna isa irratti dalageessine sana immoo yeroo irraa kaafnu original shape isaatti deebi'a. Original shape fi saayizii sanaatti deebi'a jechuudha. Based on the nature of the material and the magnitude of the external force applied, elasticity or plasticity can be observed. Maani uumama materiaalii irratti hundaa'uudhaan elasticity, plasticity jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Ittaasuudhaan activity 3.2 kana yoo ilaallu, the ball and the rocket in the figure below exert an equal force in opposite directions on each other. Are these two material elastic or plastic? Asirratti maanni yeroo teenisii taphatanii agartu ta'a yookiin taphatanii beektu ta'a. Asirratti booliin ishinii jirti, kubbaan ishinii jirti. Asirratti immoo kan ittiin rukutanii jechuudha boolii ishii. Asirratti kunuun kirriiwwan ni qaba. Kirriin kun kan wal jala xaxxalafamee jirudha. Maanni yeroo dhufee boolii kana ittiin rukutan maal ta'a? Kirriiwwan kun maal jedha? Duubatti deebi'a. Duubatti siquudhaan bakka isaatti deebi'a. Kanaafuu duubatti siqee bakka isaatti deebi'eera taanaan maal jennaani? Elastic jennaani jechuudha. Elastic kan jennuuni. Review questionsii yoo ilaallu gaaffii tokkoffaan maal jedha? Define elasticity of a solid. Define gootu jechuudha. Elasticity of solid. Define yeroo goonu maanni elasticity is a physical property of a material in which material returns to its original shape after stretched using a force. A material that display high degree of elasticity are termed as elastic. Akkasiin ibsitu jechuudha. Gaaffii lammaffaan list some plastic material in your locality. Plastic materialii warreen ta'an naannoo keessanitti kan argaman tarreessaa isiniin jedha. Hedduu isaa tarreessuu dandeessu kan akka mukaa ta'uu danda'a. Chookii fudhachuu dandeessu. Waraqata fudhachuu dandeessu isaan kana. Paper, chalk isaan kana. Hedduu isaa barreessuu dandeessu jechuudha. Isaan kun maanni warreen amma maqaa dhoofne jechuudha. Plastic materialidha jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo maal jedha? In the diving board show in figure 3.4 elastic or plastic. Asirratti gaa figarii 3.4 kanarraa jechuudha. The diving board showing here in held by two supporters at A and B. An athlete stands at one end. Asirraa akkuma argitan gaa asirraa ispoortii kana argitanii beektu ta'a. Tarii asirraa maal godha? Atleetiin kun maal godha? Asii oliif gadi godha jechuudha. Yeroo kana springiin asii maal ta'a? Takka ol ka'a takka gadi bu'a jechuudha. Springiin A fi B irra jiru kun jechuudha. Takka ol ka'a takka gadi bu'a. Kanaafuu yeroo asii inni asii gadee qabu jechuudha. Atleetiin kun jechuudha. Asii gadee yeroo qabu maal ta'a? Ishiin kun asii ol kaati springiin kun jechuudha. Ol kaatiin yeroo inni ol deebi'u immoo maal ta'a? Gadi buuti inni kun immoo ol ka'a jechuudha yeroo kana. Asirraa akkuma argitan yeroo asii gadee qabu, yeroo asii gadee irra dhaabatu, ol jedhee asii gadee yeroo irra dhaabatu, asii gadee yeroo qabu maal ta'a? Springiin irra jiru kun maal ta'a? Ol ka'a yeroo inni asii gadi qabu jechuudha. Inni kun maal ta'a? Gadi bu'a. Yeroo ol ka'u yeroo inni kun immoo atleetiin kun immoo yeroo inni ol ka'u
atileetiin kun yeroo inni ol ka'u maal ta'a? Inni kun ol ka'a springiin kun jechuudha. Inni kunoo gadi bu'a. Argitanii beektu tarii yeroo bishaan daakanitti jechuudha. Ispoortii kana yookiin gosa ispoortii kana argitanii beektu ta'a yeroo akkamitti akka hojjetan jechuudha. Asirraa oliif gadi qaba jechuudha. Springiin kunis maal ta'a? Takka ol takka gadi bakka isaa duraatti deebi'a jechuudha yeroo inni irraa bu'u atileetiin kun jechuudha. Kanaafuu bakka isaa duraatti deebi'a taanaan springiiwwan kun bakka isaa duraatti deebi'u jechuudha. Isa yeroo inni asii sochoosu maal ta'a? Isa dura oliif gadi deebi'an oliif gadi kan isaan deebi'an jechuudha. Takka ol ka'a takka gadi bu'a. Inni kunillee akkasuma inni irra dhaabatu kunis maal ta'a? Ol gadi jedha. Ol gadi jedha. Yeroo inni irraa bu'u maal ta'a? Qax jedheet yeroo inni irraa bu'u maal ta'a? Sorooreet bakka duraa isaatti deebi'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Laastikii moo pilaastikii ta'a jechuudha. Laastikii ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan which statement is true about the direction of the forces exerted on the diving borders shown in figure 3.4. Asirraa egaa maalni fiigarii 3.4 kanarraa yeroo atileetiin kun irraa bu'utti maal ta'a jechuudha kuni ol ka'a. Yeroo asii ol ka'utti gaa kun maal ta'a jechuudha. Asii inni kun maal ta'a? Force irra jiru jechuudha. Gadi bu'aa jechuudha. Daareeshinii isaa gadi asiin gadi qaba jechuudha. Isa kanammoo ol qabaa jechuudha yeroo kana. Kanaafuu maal ta'a? Force at A is down and the force at B is up ta'a jechuudha. Kanaafuu A ta'a. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Barnoota keenya itti aanuun 3.2 density and specific gravity kan jedhu walitti deebinaa. Nagannaa tura.